ODUU Tigraay hiriirri mormii bahame hidhattoota TPLF fi jiraattota gidduutti wallabdee dhalateen hiriirri mormii fi muddamni guddaan uumameera. Tigraay waraana waggaa lamaaf mootummaa federaalaa wajjin taasiftee boodas waggoota muraasa gidduutti wal waraansatti deebi'uuf deemti. Jiraattonni isaanii garuu nuti waraana quufneerra nugaa jedhanii alaabaa Tigraay qabatanii hiriira mormii bahanii jiru. Bulchaan yeroo Tigraay garuu ammayyuu humnaan chaappaa butuu fi humnaan magaalota to'ataa jiraachuun ibsamee jira. Gartuu TPLF'n hoogganamuun kanarraa ka'uunis poolisii fi waraanni walitti dhukaasanii akka turanis ibsamee jira. Ofii waraanni sodaachisaan Tigraayitti uumamuuf jedhu kun garamitti deemina laata? Jeneraalonni fi maanguddoonni ququufoon Tigraay kanneen dheebuu aangoo qabanii fi quufanii hin beekne kun hamma yoomitti dhiiga lammiilee lolaasaa itti fufuu bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufus ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa. Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan handaara lafaarraa walitti qabaman hunduma dursanii karaa miidiyaa keenya akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Tigraayitti hiriirri mormii jalqabame. Hidhattoota TPLF fi jiraattota gidduutti wallabdee dhalateen hiriirri mormii fi muddamni guddaan uumameera. Tigraay waraana waggaa lamaaf mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin taasiftee boodas waggoota muraasa gidduutti wal waraansatti deebi'uuf deemaa jirti. Jiraattonni isaanii nuti waraana quufneerra nugaa jedhanii alaabaa Tigraay qabatanii hiriira mormii bahaniiru. Aangaa'onni TPLF fi bulchaa yeroo Tigraay garuu ammayyuu fuula isaanii gara waraanaatti naannifatanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay jalqaba torban kana irratti ture godina kibba Tigraay keessatti jijjiirama hooggansaa taasisuu kan labse. Pirezidaantiin bulchiinsichaa Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee adoolessa 22,2025 akka jedhanitti jijjiiramsi hooggansaa Tigraay keessaa balaa biraa maqsuuf jecha haala nagaa ta'een geggeeffameera jiran. Gaafa wiixataa halkan naannoo sa'aatii 9:00 irraa kaasee poolisii fi waraanni walitti dhukaasa banan. Jiraattonni BBC'tti akka himanitti bulchiinsi duraanii dhaabbilee fi milishoonni naannichaa wayitaa humni magaalicha to'atutti magaalaa keessaa gadhiisuudhaan gara gammoojjiitti qajeelan jechuun BBC Tigreeffaatti himan. Biirooleen mootummaa magaalicha keessaa cufamuun tajaajila kennuu dhaabanii jirus jedhan jiraataan naannichaa. Akka jiraattonni machoo jedhanitti taatee kana hordofee jiraattonni Mekoonnii fi iddoowwan biraa keessaa uummanni yaaddoo cimaa keessa galaniiru jechuun ibsaniiru. Bulchiinsi duraanii aangoorraa kaafamuunsaa uummata naannichaa aarii keessa galcheera. Ibxata waaree booda maanguddoonni magaalaa Maayicoo gara hooggantoota humnoota Tigraay dhaquudhaan aarii isaanii ibsatan. Almaaz Baree kan umriin isaanii waggaa 60 ta'ee fi jiraattuun magaalaa Maayicoo maanguddoota guyyaa kibxataa hooggantoota humnoota Tigraayitti dubbatan keessatti argamu. Akka shiftaatti sa'aatii 5tti lolaa fi uummata ajjeesuuf dhufuun maaliif barbaachisee? Loltoonni chaappaa fudhachuun karra cabsanii seenuun biiroolee hunda to'atanii kaan cufuunis maaliif barbaachise jechuudhaan dubbatan. Yeroo humnooti Tigraay biiroolee zoonii kibbaa to'atanitti miseensonni bulchiinsaa godinichaa duraanii Haftuu Kiroosiin durfaman dhaabbilee fi milishoonni naannichaa akka magaalicha keessaa ba'an taasisan jedhan maanguddoonni kun. Adde Almaaz akka jedhanitti jaarsoliin biyyaa naannichaa akka walitti dhukaafamuun namootarraa miidhaan hin geenyee fi rakkoon biraa hin uumamneef hooggantoota raayyaatti siman jedhu. Akkuma kana dura tibba waraanaa raawwatanitti ammas magaalaa keessaa ba'uun gaarreenitti baqataniirus jedhan. Jiraattonni BBC'n dubbisee akka jedhanitti uummanni akka waan humnaan weerarameetti itti dhaga'amaa jiras jedhan. Awweet Gabruu daldalaa magaalaa Maayicoo yoo ta'u uummanni zoonii kibba Tigraay eenyummaa isaatiif aarsaa baasuudhaan ijoollee isaa kumaatama osoo gabbaraa jiru maaliif akka diinaatti halkaniin dhufanii haala akkasiitiin uummata marsan? Uummanni naannichaa baay'ee gaddeera jechuudha.
jechuun ibseera. Abdiis kutanneerraa nama keenya gannee baqachuun bataskaana keessa jirra. Amma kadhannaa taasisaa jirra. Uummanni isgoo jedhee kadhataa jira bataskaana keessaas jedhanii jiru. Tigraay haala kanaan iddoo lamatti qoodamteetti jechuudha. Maanguddoonni taatee mudatetti gaddan guyyaa kibxataa torbe har'a ajajoota humnoota Tigraay dubbisuun gadda isaanii ibsachuuf maayicoo dhaqanii turan. Haji Mohaammed maanguddoota 180 pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraayitti dubbachuun Maqaleetti ergaman keessaa isaan tokkodha. Maanguddoon kun BBCtti akka himanitti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay pirezidaanti Taaddasee Warradan uummataaf hooggansa duraanii amma aangoorraa kaafaman waliin akka mari'atan itti himaniiru. Mariin gaarii ture gara naannichaa mahonnii fi maayicoo dhaquun isin waliin mari'adhas jedheeni ture. Wanti ijoon nuti barbaannu nagaa qofadha. Gochaan waraanni bulchiinsaa keessatti raawwate sirrii mitis jedhanii jiru. Bakka bu'aan walga'icha kana irratti hirmaatan kan biraan addee Footiyeen Marraasa magaalaa Mehonni irraa dhaqan. Kaayyoon keenya ijoon waraanni akka hin eegalleef dhorkuudha. Ijoolleen keenya dhumaniiru nutis maatii wareegamtootaatis jedhan. Bakka bu'oonni hawaasaa fi jiraattonni BBC'n dubbise lamaanuu bulchiinsi humna waraanaatiin halkaniin jijjiiramuutti aaruu isaanii himuudhaan kunis sirreeffamuu qabaataa jedhanii jiru. Namoota jijjiirama hooggansaa kanneen qindeessan akka ta'an maqaan isaanii kaafamee 4 keessaa lamaan isaanii Asmellaash Raddaa fi Kalaay Gidayii dhimmicha keessaa akka harka hin qabnes dubbatan. Gaafa roobii adoolessa 23 2025 Jeneraal Taaddasee Warrada karaa xalayaatiin akka labsanitti haftuu Kiroos ittaanaa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota hawaasummaa naannichaa gochuudhaan muudan. Garuu maal jechuu isaaniiti? Bulchiinsi jiru rakkoo qaba jennee hin himanne, yoo filataman ni hojjetus jechuudhaan aariidhaan himan jiraattonni naannichaa. Uummata humnaan doorsisuudhaan wanti jijjiiramu hin jiraatu. TPLF yeroo Itoophiyaa bulchaa turetti humnaan gara manaatti deebifamaniiru. Ammas yoo humna fayyadaman humni isaan balleessuu danda'as jedhan. Ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasee Warrada ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo ammaa Geetaachoo Raddaatiin durfamu ta'uun gara waggaa 2 tajaajilaniiru. Geetaachoon ta'e jedhamee bulchiinsi isaa akka Tigraay keessaa miilaan akka hin dhaabbanne dhorkamaa akka ture ifatti beeksisanii turan. Burjaajiin hooggansaa TPLF keessa jirus cimeera. Obbo Geetaachoo Raddaa dameen TPLF kan Dr. Dabratsiyooniin durfamuu fi kan bulchiinsi Geetaachoo irra deddeebiin gantummaan himachaa ture. TPLF humna waraanaatiin gargaaramuun magaalaa guddoo naannichaa magaalaa Maqalee dabalatee kutaalee Tigraay hedduu keessatti waajjiraalee to'achuun hooggansa mataa isaa hundeesse jechuudhaan simate. Obbo Geetaachoonis dhumarratti bitootessa 2 aangoo gadhiisuun gara Finfinneetti baqatan. Obbo Geetaachoo Raddaa nama Raayyaa irraa waan ta'aniif humnaan aangoorraa kaafame jechuunis miira miidiyaa hawaasaa irratti ibsaniiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kunis uummanni godina kibba Tigraay aarii yeroo dheeraa gara waggoota 30 TPLF irratti qabu akka ibsu taasiseera jechuun jiraattonni BBC'tti himu. Kana hordofuunis Tigraay kibbaa bakka tokkichaa hooggansi duraanii ittiin diigamne keessatti irra deddeebiin mormiin uummataa gaggeeffamaa tureera. Uummata biroo kamiinuu waliin rakkoo hin qabnu waggaa 30 ijoollee keenya aarsaa gochuu dandeenyeerra. Amma garuu Geetaachoon sababii Raayyaa irraa ta'eef TPLF'n Maqaleedhaa ari'atame jedhan. Jiraattonni godina Tigraay kibbaa akka jedhanitti bulchiinsi haftuu Kiroosiin hoogganamu waan zoonicha keessatti dhalatee guddate waan ta'eef fedhii uummataa hubatee rakkina isaanii kan hiikuu ta'uu danda'udha. Pirezidaanti Taaddasaan muudama kennuudhaaf aangoo akka qaban beekanis gochaan isaanii garuu uummata biratti miira weerarummaa uumeeras jedhan. Naannoon kun yeroo hundaa dhimmoota bulchiinsa gaarii fi ofiin of bulchuu waliin wal qabatan gaaffii kaasaa tureera. Jeneraal Taaddasaan jijjiiramni kun sadarkaa zoonii qofatti kan raawwatamudha jedhanis godina Allamaaxaa fi Mehonni keessatti itti fufuusaa maddeen BBC'tti himaniiru. Caasaan zoonii kibbaa kan kilaastera 4 bulfamaa ture jijjiirama kana hin fudhanne. Itti gaafatamaan hariiroo hawaasaa bulchiinsa duraanii akka diigame Yemaanii Nugusee BBC'tti akka himanitti mormiin kunis karaa nagaatiin deemaa jira jedhaniiru. Hunda caalaa immoo daandiin dirqiidhaan deemamuu dhaabbatee gara marii karaa nagaatti seenuuf yaaliin taasifamaa akka jiru himaniiru. Amma aariin uummataa gara intaanetti akka hin geeddaramneef haala sirrii fi qindaa'een qabamaa jiras jedhaniiru.
jaarsoliin gidduu galuudhaan hojjetaa jiru kan jedhan obbo Yamaaneen itti dabaluudhaanis deebii maanguddoonni naannicha irraa kennamuufi haalli kun garamitti akka geessuuf murteessaadhas jedhan. Gaaffiin dhumaa erga maanguddoonni fidaniidha dargaggoonni eegaa jiru, kanaaf uummanni mataansaa haalichaa hoogganaa jiras jedhaniiru. Akkasumas aanaaleen 14 gaaffiin kun karaa nagaatiin deebii yoo hin arganne ta'eef qophii mataa isaanii taasisaa akka jiran himanii jiru. Akka Yamaaneen jedhutti dhimmi bulchiinsichaa humnaan diiguu kun dhimma lammiilee Tigraay hundaati, yoo akkas ta'e gaaffiin keenya gara marsaa biraatti ce'uu danda'as jedhaniiru. Ji'a 3 oliif aangoorra kan turan Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradan ibsa kennaniin waan mootummaan gochuu qabu hojjechaa jirra, haa ta'u malee kun jeequuf kan yaadame akka hin taane hubatamuu qaba jedhanii turan. Jijjiiramni hooggansaa balaa itti fufee jiru hambisuuf rakkoo Tigraay furuuf barbaachisaadhas jedhanii turan. Akkas jechuun isaanii kunis maal jechuu akka barbaadeef miti. Haa ta'u malee mootummaan naannichaa naannawi kun naannoo Affaar kan hidhattoota keessaa tokko keessaa socho'anitti dhiyoo ta'uunsaa yaaddoo qabaachuu mala jedhame amanama. Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggansi humnaan kaafame kibba Tigraayitti buufataa hundeessuuf fedhii guddaa akka qabu himamaa jira. Kanaan dura pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasee Warrada godina kibba Tigraay keessatti jijjiirama hooggansaa taasifamaa jiraachuu beeksisan. Jijjiirama hooggansaa kan qindeessan obbo Nigusee Abajjee ta'uu isaanii kan himan Jeneraal Taaddaseen itti gaafatamaan nageenyaa godinichaa obbo Asmallaash Raddaa akkasumas obbo Kalaayuu Gidayii fi adde Alam itti gaafatamummaan akka kennameef ibsichatti dabaluun ibsan. Haa ta'u malee hooggantoota kanneen keessaa muraasni isaanii dhimmicha akka hin beeknee fi hirmaannaa homaatu akka hin qabne toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsaniiru. Hooggantoonni godina kibbaa Tigraay hooggansa duraanii akka deeggaranii fi jijjiiramicha akka morman dubbataniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa aangoo isaanii dabarsanii kennuu hordofee aangaa'onni godina kibba Tigraay mormii isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin barreeffama tooraa feesbuukii isaanii irratti barreessanii aangaa'onni TPLF fi Eertiraa waliin ta'uun hojjetaa jiraachuu tarreessuun bulchiinsi godinaalee kibbaa fi kibba bahaa Tigraay keessatti duula waraanaa gaggeessuun humnaan aangoo qabachuu yaalii taasiseera jechuun himatan. Obbo Geetaachoo Raddaa waqtii roobaa kanatti yaaliiwwan hundi gara nagaatti ta'uu osoo qabanii uummata keenya irratti waraana filataniiru jechuun bulchiinsa yeroo Tigraay himataniiru. Obbo Geetaachoon walitti dhufeenya Tigraay fi Eertiriyaa gidduu jiru kanaan qindoomina hin qulqulloofne jechuun kan waaman yoo ta'u irra deebiin uummata keenya irratti waraana labsuudha jechuudhaan himataniiru. Bulchaan godina kibbaa Tigraay obbo Haftuuf Kiroos kanaan dura BBC Tigriffaatti akka himanitti akkuma naannolee Tigraay biraatti taasifametti tarkaanfii humnaan chaappaa saamuu hin fudhannu jedhanii turan. Haa ta'u malee kun jedhamee torbeen booddee gochi kun isaan irratti raawwatame. Tarkaanfiin ammaa bulchiinsa yeroo naannichaatiin fudhatamaa jiru kunis kan naannicha gara walitti bu'insaatti akka hin galchineef yaaddoo uumeera. Bitootessa 11/2025 obbo Geetaachoo Raddaa yeroo pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay turanitti ajajoonni humnaa Tigraay olaanoon naannichatti iddoowwan garaagaraatti humnaan jijjiirama hooggansaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Isaan boodas waggaa 2 pirezidaantii yeroo fi bulchiinsa naannoo Tigraay ta'uun kan tajaajilaa turan obbo Geetaachoo Raddaa kaasuun bakka isaanii Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warrada muudaniiru. Ji'oota 3f naannoo Tigraay bulchaa kan jiran Jeneraal Taaddasee Warrada ibsaa ganama kennaniin waan mootummaan gochuu qabu hojjechaa jirra, haa ta'u malee tarkaanfiin kun naannicha jeequuf kan yaadame akka hin taane hubatamuu qaba jedhanii turan. Kanaan dura dursaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gara kibba Tigraay galuuf akka murteessan himuun isaanii ni yaadatama. Godina kibbaa bakki rakkoo qabu jira, bulchiinsi garichaa Geetaachoo Faacina goruun naannoo hin sirrannee fi jijjiiramaa kan hin fudhannedha jedhaniis turan. Ji'a caamsaa darbee godina kibba Tigraay magaalota kan akka Maayica'uu fi Allamaaxaa fi magaalota kaan keessatti jijjiirama bulchiinsaa godhame mormuun kumaatamaan hiriira mormii ba'anii turan. Hiriira mormii kana kan ba'an garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu mormuun yoo ta'u humna qawween aangoo qabachuuf kan socho'edha jechuudhaanis mormuu isaanii ibsaniiru. Wal qoqqoodinsaa gaggeessitoota TPLF gidduutti mudatee hanga humnoota Tigraay galeen booda ajajoonni olaanoon humnichaa garee Dabratsiyoon cinaa dhaabbachuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas ajajoonni fi hidhattoonni humnoota Tigraay irraa adda of baasan naannoo kana kibba Tigraay keessatti sochii jalqabaniiru. Torban darbee humnoota kanneen waliin walitti bu'insi akka ture ni yaadatama.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawaan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu saala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiiwwan karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif sin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo gara biraatiin walitti deebina. Amma sitti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.